carraa nama tokko tokko baay'ee ulfaataadha dhugaa waaqa waan inni keessa darbuu fi waan isa mudatu jechuudha. Waa'ee diigamuu manaa kanaa wal qabatee seenaan nama tokko tokko baay'ee jabaataadha garuu namuma kam jalaayyuu yeroo manni diigamu baay'ee ulfaataadha. Dandamachuun isaa baay'ee ulfaataadha jechuudha. Garuu namni tokko tokko immoo akkamitti akka mana sana ijaarrate eessaa akka keessa akka dhufe yeroo dubbatu dhugaa waaqa maal taatuma irra darbame nama jechisiisa jechuudha. Amma seenaa mucattii kana yeroo himattu dhugaa dubbachuudhaaf namni gargaaruullee qaba jechuudha. Mucaa kana namni gargaaruullee qaba. Bakka mala akkanatti nama ilaalamtu miti dhugaan siniin jedha. Akkas jettee barreessitee jirti jechuudha. Seenaan ishii maqaan koo Asiyaa Jamaaliin jedhama. Kanan dhaladhee godina Arsii Bahaa Aanaa Shanan Kooluutti. Ani maatii kootiif ilmoo hangafaati. Haati koo ana deessee umurii koo waggaa 12 gaafan gahu fuula Rabbii deemtee. Yeroo sana ani barattuu kutaa 7ti. Anis du'a haadha koon booda barnoota addaan kuteen obboloota koo guddisuuf oliif gadi jechuun jalqabe. Abbaan koos bakka haadhaaf abbaa bu'ee nu guddisuu itti fufusi ana gargaarsa na godhachuun dirqama ta'a. Ana malee obboloota dhiiraa 3 fi dubaraa 1 qaba. Ana waliin nama 5. Osoo jireenya qabsoo wal qabaa jirru haati koo duutee waggaa 5 gaafa guutu abbaan koos dhukkubsatee miilli isa tokko irraa citee. Isa dura caalaa jireenya afaan wallaallee jireenyi nutti cimee obboleettiin haadha tiyyaa biyya Saawudi Arabiyaa jiraatu tokko akkan biyya Arabaa deemu na gorsite. Anis tole jedheen deeggarsa ishii irraa argadheen gara biyya Arabaa deeme. Akka lakkoofsa biyya Itoophiyaatti bara 2007 gara Qatar deeme. Alhamdulillah jireenyi biyyi baqaa isa biyya caalaa bitaanatti galus ammas irra deebi'een alhamdulillah jedha. Biyya ormaa dhaqee waggaa 2 booda abbaa koof miila isaa dhaabsiseef gaafa waggaa 3 fixu suuqii banee fi haadha warraas akka fuudhu godhe. Abbaa koof obboloota koo jireenya haarawaa jalqabsiise. Niitiin abbaa kootii haadha koon firummaa qabdi. Seenaa haadha koos hedduu beekti. Hedduu jaallattis. Maatii koos hedduu jaallatti. Kun anaaf boqonnaa tokkodha. Alhamdulillahi. Waggoota muraasa booda akka ani waa ijaarradhu na dirqisiisuu jalqaban. Anis tole jedheen waan hojjedhe walitti qabee itti erge. Bara 2010 magaalaa Adaamaatti lafa xiqqoo mana xiqqoo tokko of irraa qabdu naaf bitan. Abbaan koo horii lafa gurguree irratti naaf bite. Achiin booda mana bareedaa irratti ijaaruun jalqabe. Waggaa 5 booda xumuree amma reefuu ji'a 5 keessan ture. Kiraan isaa ji'aan birrii 15,000. Anis hedduun gammade. Bara kana galuuf karoora baafadheen ture. Amma wanta ani hin yaannetu na mudate. Manni koo gaafa adoolessa 1 bara 2024 qaama seeraatiin narraa diigame. Falli koo maalii jette? Seenaa hadhaawaa dhugaa waaqa argitani. Akkaataa itti isheen dhuftee fi akkaataa itti manni sun ijaarame baay'ee tokko namatti ulfaata jechuudha dubbachuudhaaf. Dhuguma mucattii kana amma gargaaramuu qabdi dhugaa waaqa.
amma seenaashii asiin haasa'anii achiin haasa'anii moo qofa dhiisuu osoo hin taane viidiyoo irratti dalaguu qofa osoo hin taane barreeffamaan akkanatti barreessanii as sheerii godhanii achi sheerii godhanii qofa osoo hin taane namni osoo deeggaree Oromoon osoo deeggaree dhugaa waaqaa salphaadha jechuudha. Lafaa kaasuu danda'a. Mana akkamii jettanii yaaddu manni birrii 15,000 kireeffamu. Mana baay'ee bareedaa istaandardii isaa eeggate jechuudha. Kan isheen ijaarratte. Kanaaf sanummoo maatii ishii hundumaaf responsibility fudhattee nama maatii kana gadi dhaabdee abbaa ishii gadi dhaabdee suuqii bantee fi akka inni of danda'u gootee akka inni umurii isaa kanaan waan biraa yaanni ol galeessi hin teenyeefillee jajjabinumaan gorsumaan haadha manaa akka fuudhu gootee bakka jechuun takkaa ta'e waan ta'eef haati isaanii takkaa deemte waan ta'eef deebisuun hin danda'amu. Dhiirri moo baay'ee ulfaataadha. Umurii wayii waggaa wayii taa'uu danda'a. Ijoollee qabatee taa'uu danda'a garuu hamma dhumaatti yoo taa'e isaafillee baay'ee gaarii miti. Haamileen isaa hin cabaa hin dadhabaa hin jabaatu jechuudha. Kanaaf mucaan kun mucaa baay'ee jabduudha. Dhugaa waaqaa sirriitti nama yaadduudha. Abbaa ishiitiifis maatii ishiifis jechuudha. Amma garuu yeroo kun ishee irra gahu sanuu yerootti isheen karoorfattee nan gala jettee yaadde kana biyyatti galtu kanatti mana qabdi, mana guddaa qabdi, manni ishii maallaqaa kana hundaan ni kireeffama 15,000 kan kireeffamudha. Feetu galtee abbaa ishii bira jiraachuu dandeessi, feetu galtee heerumuu dandeessi, feetu waa fedhe hojii wayiillee dalagachuu dandeessi. Egaa yeroo itti karoora haaraa baafattu karoorri sirratti bahaa jechuudha. Dhugaa waaqa baay'ee nama gaddisiisa. Bara kana keessa manni akka ajaa'ibaatti diigamee isaan keessa baay'inaan kan diigamsa kanarratti mul'ataa jiru garuu ijoollee dubaraa biyya Arabaati. Ijoollee biyya Arabaati. Dhiiras kan dhiiraallee jira kan ijoollee dhiiraallee bakka tokko tokkotti kan isaaniillee kan diigames jira. Egaa maa gochuu hin danda'amu dhugaa waaqa warra akkas keessaa jabaataa seenaan isaanii ta'e garuu osoo gargaaramanii baay'ee gaariidha dhugaa waaqa. Kan warra kaanillee hunda gargaaranii hin danda'amu. Ni kaanillee hojjetee itti bakka buufataa fayyaa qabaa, haadha qabaa, abbaa qabaa, maatiillee qabaa inni kaan jechuudha. Isheen akkasii garuu dhugaa baay'ee nama gaddisiisti. Maalumaaf waaqni sinaa eegu lafa jirtanitti jechuudha. Fayyaa qabaannaan garuu waan kamittuu hin madeebi'ama. Inni akkasii madaa baay'ee of keessaa qabu garuu baay'ee ulfaata nama sana dandamachuudha. Yeroo baay'ee namoonni tarkaanfii ofii isaanii irratti fudhatanii yoo waan akkanaaf isaan mudatedha. Bakka tarkaanfii of irratti fudhatu maaliif namallee dhiphisu ofillee dhiphisu maatiillee dhiphisu kana booda akkamiin hojjedhaa isa naqa maal jedhanii tarkaanfii irratti fudhatu jechuudha. Kanaaf waaqni sinaa gargaara.